Seera lakkoofsa boqonnaa 23 Bala'aamin hin dhageenye. Waaqayyo gooftaan kee abaarsicha eebbatti siif geeddareera jedha. Maal godheera? Abaarsicha. Mata dureen koo har'aa abaarsa eebbatti geeddarameedha. Abaarsa maal ta'e? Abaarsa eebbatti geeddarame. Kutaa kana lamaan irraan dubbise. Namoonni qabattan immoo boqonnaa 22 dhattanii dubbisuu dandeessu. Kutaa nama dubbise keessatti Ameen. Merga keessan ol kaasaa. Yaa Waaqayyoodha. Karaa sagalee kee na bira hin darbin natti dubbadhudha. Israa'eloonni biyya Gibxiitii erga ba'anii booddee kutaa kana keessatti Yordaanos irraa gara gabbaa biiftuutiin fuullee Iyyaarkoo dachaa Mo'aab keessaa buufatani. Dachaa maalii? Dachaa Mo'aab keessa buufatani. Dachaa Mo'aab yookaan biyya Mo'aab sana immoo kan bulchu nama maqaan isaa Balaaq jedhamu ture. Balaaq kuni Israa'el hiikkatee garbummaa dhaabee sabi lakkoofsa hin qabne sabi daangaa cabsee dhufe saba guddaa argeetu baay'ee sodaatedha Macaafa Qulqulluu. Biyya narraa furatu narra garagalu na fixu na ajjeesu. Saba akka galaanaa kana akkamittiin nan harka koo keessa galfachuu danda'a? Akkamittiin nan cabsuu danda'a? Akkamittiin nan daangeessuu danda'a? Akkamittiin nan rukutuu danda'a? Hinuma sodaata. Baay'ina isaanii argee. Maal isaanii argee? Baay'inuma isaanii argee sodaata. Lallaba gabaabaa lallabaan xuruutti nageeffadha. Baay'een dheeressu. Akkanuma saba baay'ee ammaan guddaa, saba baay'ee ammaan jabaataa argee baay'ee na'ee nama maqaan isaa Bala'aam jedhamu nama waanuma Waaqayyo inni eebbise Waaqayyo eebbisu. Namuma waan inni abaare immoo Waaqayyo habaaru. Namuma waan inni gogi jedhee Waaqayyo gogsu. Namuma waan inni mo'ame jedhee mo'amu. Namuma Waaqayyo waan inni abaare duukaa jiru. Namuma waan inni eebbise duukaa Waaqayyo jiru tokko barbaadee maanguddoota biyyaa jaarsolii biyyaaf maanguddoota biyyaa barbaadee itti erge. Bala'aamin bira maanguddoonni sun gaafa dhaqanii gara galgalaa dhaqanii ilaameedhaan eennan mootitu nu erge. Balaaq goototoo saba guddaa akkam baay'ee saba baay'ee humna jabaa qabu tokko saba baay'ee ammaan baay'atu tokko kootutoo naaf abaari. Waan ati barbaaddu boosiifan godha jedheera. Waan ati barbaaddu ulfinaa ati barbaaddu kabajaa ati barbaaddu. Waan ati jaallattu kamiyyuu hundayyuu ulfinaati barbaaddu kamiyyuu ani siifan kenna. Kootutoo saba kana naaf abaari jedhe. Sabichi saba garbummaa cabsee dhufe. Achumaan beedennan waan Waaqayyo jedhu nagaate edana na bira bulaa jedhe. Maanguddootaaf jaarsoliidhaan. Wayi sitti otoo si abaaranu iyya raggamu otoo si abaaranu. Otuma si abaaranu hin cabadan, otuma si abaaramu hin kufuudhan, otuma si abaaranu hin badadan, otuma si abaaranu galma ga'u milkaa'u jedhan Waaqayyo akka jedhe hin badhatta jedheedha. Kwaate nu barraabe sabichi saba guddaadha, sabichi saba cimaadha. Waaqayyo immoo jennaan yoo ati abaarte raba kee duukaa waan jiruuf sabichi humna dhaba. Ani immoo nan injifadha, ani immoo nan mo'adha, ani immoo nan garboota godhadha. Sajjaa jalladha harki ol kaasee. Arrabsoo salphaatti ture isinitti fakkaate kan keessa dabarree dhufu. Otoo akkan cabda, hin badda, hin kufta, hin awwaalamta, hin salphatta nuun jedhanii baay'een keenya otoo baaramnu, otoo hadheeffamnu jabaanne. Illee Waaqayyo akka jedhe namoonni otoo abaarsi zarii irra jiru, abaarsi namootaa otoo irra jiru, abaarsi dhalootaa otoo irra jiru, abaarsi riyaa irra jiru, abaarsi miqaanyaa otoo irra jiru namoonni har'aa kaasanii waan haaraa jalqaban as gidduu jiru naan jedhe. Naaf abaari nama baay'ee jedhaamsi hin galle malee akka inni cabuun barbaada jedhee kan xonqolaa meeqa maqaa kee baatee suura kee baatee mana xonqaa irra naanna'u nama baay'eedha. Akka balaadhaan du'u
akka kufu akka kisaaru akka cabu akka inni nama hin taane barbaada. Seexanni namoota tokko tokko irraa gaafa iyyitu maal jetti beektu? Maaliif qabatte akka inni nama hin taane barbaada. Amma na caala fuuldura isaa eebbaa jira. Baay'ee xaara baay'ee fiiga. Akka inni guddanne akka inni jijjiiramne barbaada. Olkaasa dhagee. Wayisitti bu maaloo dira Waaqayyo harkaa kana biran dabarsi. Utuu si abaaranu harkaa baatee nama jabaa taate. As kabar kake. Hola rabati. Isimo innimo. Otuma jedhanu otuma si abaaranu harka kalkas. Waaqayyo akka jedheera. Otuma si abaaranu guddattee nama baay'ee harka qabda jedheera. Ila Waaqayyo akka jedhe abaarsa baay'ee sirra jira eebbatti si jijjiirameera. Sagalee guddaadhaan eebbatti jijjiirameera. የበዓል ምክር በእግዚአብሔር ፊት አልተወደደምና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር እርግማኑ ወደ በረከት ቀየረ ይላል። ምን አለ? እግዚአብሔር እርግማኑ ወደ በረከት ማለት ከሰደቢ በቆነር ገመሰ ለኮሰ ጀነቀደላ በእግዚአብሔር ፊት የሱ ሐሳብ በእግዚአብሔር ፊት አልተወደደምና እግዚአብሔር ግን እርግማኑ ወደ በረከት ቀየረ ይላል። በቃ ስትሙ እኔ ነው ወኔ ጀደን ዋየከ ንሰጠን ጀት ዋየንከ ዋቀ ብረት ዋን እንጃለተምኔፍ አየየ ወርጋዝ ነመን ዋቀ ፉንዱረት ዋን ፉረተምኔፍ አባርቲቼ በትጅጅሮ በራ ነሙ ቡከከ ሰንጅሩ ቀባራ ዛቲ ዋቀ የፉንዱረት አባርቲቼ ዋን እንፉረተምኔፍ ጀዳ eebbatti jijjiirameera. Maal? አልተወደደምና በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የአመፀኞች ምክር ወደ በረከቱ ምን ይላል? በቃ አለቀ። ቃያለ ወይ ነገም ergaan mana tokkooti abbaan amante fudhoof yoo si bira darbee iddoo biraa deemuudha kan nufe wata qaba mana keetti qabii dabarse ila Waaqayyo akka jedhe fuula Waaqayyoo fuulduratti waa'ee kee mariin gaggeeffama jallinni qophaa'e sun waan hin furatamneefi baran abaarsi guddaan tokko eebba guddaatti jijjiiramee mana kee galeera. Altawwaddadem hin jaalatamne malee yaa dhoko Waaqayyoo fuulduratti jaalatamuu dide malee addeessa baay'ee nurra ture. Dubbii baay'ee nurra ture rakkoo baay'ee nurra ture salphina hedduu nurra ture hin jaalatamne bakka nurratti hin taane Waaqayyo biratti waan hin jaalataminiif Waaqayyo አልተወደደምና በእግዚአብሔር ፊት Waaqayyo fuulduratti jaalatamuu dideena nama keessa jiru ilame nama fuudha abbaa cinqaarroo fakkeessee taa'u biraa kaaddoo geeddaradha kai kan biraadha kai dhaani Wangeelli fuula kee kan ibsine homtuu fuula kee ibsu qabna muka jiru ante abaarsa baay'ee sirra ture jedhaani abaarsa baay'ee sirra ture jedhaani Waaqayyo biratti waan hin jaallataminiif hafe malee dhaani dhukkubni si ajjeesu jedha dhukkubni si ajjeesu balaan si ajjeesu iyyumni si ajjeesu baay'ee ture dhaani garwadani Waaqayyo fuulduratti waan hin jaalatamneef abaarsata eebbatti siif geeddarame dhaani galateeffadhu Waaqayyoodhaan እየተረገሙ እንበዛለን እየተረገሙ እንባርካለን እየተረገሙ እንነዳለን እየተረገሙ አዲስ ሰው እንሆናለን። ሃሌሉያ ወቶኑ አባራ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍተር ኢየሱስ ጎፍተር kam meedana nabira bulaa weede waan Waaqayyo jedhu Waaqayyo nan gaafadha waan Waaqayyo naan jedhu naggeeffadhee dhaqee sin faana argalee arrabsaa yoo Waaqayyo natti dubbateenna Waaqayyo gaafa kadhatu galgala gaafa jilbeeffatee maanguddoota ciciibsee ofiisaaf kadhannaa gale dirree kadhannaa gaafa galu
balaagna makinoo maanguddoota namoota jajjaboo natti ergeera atoo maal jettaa jedhe maal jettaa ta'u innaan Waaqayyo akka jedhe akka jette sabichi sun saba galaana fakkaatu saba galaana fakkaannu sun sabni sun saba eebbifamaadha sabi sun saba garbummaa cabsee bahe saba sana sabi nani wajjin hin jiruudha saba san saban iddoo guddaa qabuudhaafidha saba san saba kabajamaa saba sodaachisaadha akka jetteen naqeen akka jettee saba sana nabaariin ani saba abaaramu miti sabi sun jedhe nan nani Waaqayyoon jaallanne akkan si wajjin dhaquuf Waaqayyo waan hin eeyyamne si wajjin hin deemu nagaan galaadhee gaggeesse gaafa inni gaggeessu nuuf hundi deedhanii galanii gaafa balaaqetti man balaaq ammas maanguddoota gurguddoo jararra kan caalan namoota dabalatee namoota jajjaboo baay'isee maalan sitti hir'ise ani nama kabaja siif hin laanne nama ulfina siif hin laanne waan ati barbaaddu hundayyuu siifan godha maaloo jedheen maaloo kottadhe ammas jaarsolii biyyaatti ergennan ammas nani ammas naan maaloo edana qofaana bira gula ammas mari'adhee sinitti maali mari'adhee sinitti maali ammas jarra bubbura bulchee kadhachuu gaafa ni dhaqu otuma inni hin dubbatinii maanguddoonni kun maanguddoota balaa ergedha jedhe Waaqayyo ni jedhe egaa jedheennaani isaaf maagana erga garaan kee jiraate si duratti meera silaa Waaqayyo dhageeffadha dura Waaqayyotti meera kadhannaa lammaffaan barbaachisu ture duratti meera waan Waaqayyo yeroo tokko hin godhin jedhee sinitti himu boruu taris taayitii naa godhaattanii dhattanii iddoo kana nan dhaabatina namoonni tokko tokko akkasitti ilaalu Waaqayyo hin godhin isiniin jedheera taanan takka turtanii Waaqayyoon gaafachuun naqina amma woonaa eeyyam hin jedhina hin baqa waqa aandeeno baqa egzaamin qaal ammas meeran gaafadhaa qo'aas bulaa tokkicha maaloodhi halkan gaafanni bulu Waaqayyo yaada isaa arge akka inni dhaquu barbaade ilaa maaltu jira beektu waan ati barbaaddeen sii godhaadheen yennaan ishiin garaaraafteetti kadhannaatti deebi'e waan inni barbaaddu sii godhannaan achumaan gaafa inni kadhannaatti deebi'u dhaquu barbaaddeedhe Waaqayyo dhaqi garuu waan ana siin jedhu qofaa godheedhe hin dhaqinoo ittee maal gochaan naqaa jechuu danda'uutu isarra ture gaafa inni deemsaaf karaa jalqabu dheekkamsi Waaqayyo irratti boba'eedha dheekkamsi Waaqayyo irratti boba'e abaaruu deema abaaree biddeena nyaachuu deema abaaree lafa buluudhaaf deema namoonni lama buluuf jedhanii biddeenuma nyaachuuf jedhanii siin arrabsaa oolan lakkoofsan qaban haadhooko nama akka jiru ammamuu baay'atanii si abaaranidhaani baay'atteedhaani eebbatti baatadhaani dheekkamsi Waaqayyo irratti boba'ee achumaan harree isaarra ba'ee otuma deemu ergamaan billaa qabatee fuuldura dhaabate Waaqayyo ila nama Waaqayyo arraba isaa eebbise waan inni abaare Waaqayyo abaaru waan inni eebbise Waaqayyo eebbisu ergamaa billaa qabatee isa fuuldura dhaabate arguu dhoowwe Waaqayyo waan itti aareef namicha taare ija namichaa jaamsee ija harree bane harree harreetti harree ergamaa argitee tuur raajinii ijji isaa jaamate harreen ergamaa billaa qabatu argitee karaarraa gortee sholoqoo kortee gaafa ishiin deemtu wada tume harree gaafa ammas qabee karaatti deebisuu yaadu harreen numa didde ammas ergamaanii iddoo daandiin qalloon ulaan hundumtuu cufamee jirtu dhaabbatee eege ammas ergamaan harreen gaafsan maal goote beektu hin ciifteedha ergamaatti deemu sodaatte inni garuu harree yeroo sadi tumeedha mataafi qulqulluun achumaan Waaqayyo ija arraba harree baneedha harreedhaaf arraba ishee harreen dura ina laakti malee hin dubbattu arraba harree banee maalan si godheette naan ani amma har'aatti iyyuu kaleessas baadheetuma siin deema miti takka waan akkasiin irratti argitee beektaa itteen harre waan kana takka mala akkasiin irratti argitee beektaa naan hin argine harree wajjin haasa'uu jalqabe ergamaan dhiise gaafa gadi buutu akkasi gaafa Waaqayyoon dhaga'uu dadhabdu akkasi gaafa Waaqayyoon dhaga'uu dhiiftan gadi buutanii waan namichi Waaqa wajjin haasa'u harree wajjin haasa'u jalqabe harreen
achumaan harreeni maali bakka nagoota sitti naari otoon billaa sirraa qabaadhe morman si kuta jechuun jalqabe reen har'a sitti haareera har'a mar'imaan koo na gubde jechuun jalqabe eenyuun harreedhan jedhama namni gaafa gadi buute waaqa wajjin haasa'uu dhiiftetu biyya lafaa keessa kaattee haasofti nama gagaje gaafa gadi buute waaqa wajjin haasaa dhaabdadhaani haasaan kee nama faana taa'edhaani haasaan kee waan gadi bu'aa faana taa'edhaani akkas ta'a. Dalvana seke bedias. Baay'ee sin garramee sin inni himne. Achumaan harreeni arraba shibanira. Maal taatee naan adeemuu diddeenna maal ijji keen arguu etti harree. Gaafa maa ijji keen arguu gaafa ettu Waaqayyo ija isaa baneef ergama arge. Ergamaa gaafa argu isa dura harree ciifte tumaa ture harree irraa gadi utaalee lafatti gadi gombifame. Maal oliifama naa godhe. Ani kana nagarre waan hin arginiif yakka hojjedheera cubbuu godheera jedhe. Sittiin tolle yoo ta'e immoo nan deebi'aani jedhe nan deebi'a karaa gaanii Waaqayyo si kiisa deebi'uun eessa jira dhattee eebbifta malee. Abaaruuf manaa ba'e nan deebi'ee naanu jedhe qalbii jijjiirrate maaloo natti hin dheekkamin jedhe billaaf ergamaa gaafa argu maaloo erga jettee nan deebi'a nan deebi'a hin abaaru dhaqeetoo nan dhiisa maaloo. Amma sitti fakkaateera otoo araara naa godhe dee Waaqayyoon araara gaafate hin deebitu jedhe Waaqayyo maalan godha ree nadheetu ennaan mindaadhuma namicha naaf abaari jedhee si waame nyaachaa biddeenuma isaa nyaachaa saba abaaruuf waamamte san heebbiftee deebita. Mindaadhuma namichaa nyaachaa haarsadhuma namichaa qanyii qalaa Waaqayyoof haarsaa dhiyeessaa. Biddeenuma namichaa nyaachaa mindaadhuma namichaa nyaachaa kan inni irraa nyaatu kan biraa kan inni eebbisu kan biraa. Inna dhattee fuuldura dhaabbattee naaf eebbiftaa jedhe. Dogoonaa sakii adiyas. Ilaa Waaqayyo akkas naan jedhe. Arrabuma si abaarutu kanaan booddee eebba kee dubbata jedhe. Ilaa harka kee ol kaasi. Miiluma si abaaruuf abaarsa baatee dhufeetu. Arkuma abaarsa baatee dhufeetu arrabuma abaarsa baatee deemutee eebba fidee dhufa barakee. Mindaadhuma jaraatiin Waaqayyo qoy bara nagatii kaffaltee si eebbistee si biraa galti. Kanuma isaaniitiin wajiin kan isaanii tiraanispoortiin kan isaanii abaarsa isaanii kiisii kaawwataniitu isa bitamanii dhufaniif lafa kaa'aniitu ol kaasee masargee kan dhage Waaqayyo akkas naan jedheera har'a jalqabee heebbatti sii geeddareera jedhe. Maal godhe baran maatte maatte jedhe maatte namicha warra Dabuuf Kooriyaa tokko dhugoba'umsa isaa keessa nama baay'ee rakkina cima maatii rakkataa maatii homaa hin qabne keessa dhalate kanan dubbisirraa lammii Dabuuf Kooriyaati homaa hin qabu maatii hiyyeessa keessa dhalate. Sababbii wangeelaa sigdatiidhaan rakkoodhaan wangeela waan hin jaallanneef namanti biraa waan hin keessummeessineef ari'amee biyyaa ba'e. Caafii biyya isaatti baqatee otuma caafii taa'u wangeela otoo dubbisu isa dubbisa san namootatti dhugaa ba'uu dhaqe. Homaan qabu hiyyeessa. Maatii gatee Yesuus duukaa ba'e Yesuus qofaa fudhatee ba'e. Wangeela takkittii qabu fudhatee lafa onaatti ba'e. Otuma achi
Otuma achi dubbatu wangeela otoo dubbisuuti waa'ee Yesuus Kiristoos dubbise san waan galeefi namoota gara biraatti himuu dhaqe. Jarreen isaan akkasii warra qoobii kaawwatan. Isaan namoota afurii isaan immoo daarii biyyaatti mana guddaa daangaa biyyaa irratti mana guddaa ijaaraa jiru. Fooqidhaan dhagaadhaan gana baayiru. Yesuus itti himnaan arfansaa namni afur dhagaa takataataayii fuudhe dhagaa ammasuma dhagaa mana gahu. Dhagichaan ol bulleessanii gadi bulleessaniif jireenya gidduutti isa dhiisanii sokkani. Gara sa'aatii afurii booddee hachi ciisee gaafa dhuga ba'umsa isaa irraa dubbatu ergamaa tokkotu dhufee komadaa koo naaf ashagee dhiiga koo sadan galoo dhaabee nama irriiba keessa akka nama ol jedhutti gaafa irriiba keessa ol ka'u dhagaatu narra jira. Ergamichi dhagaa kana hangatini dhagaa kana fudhadhu too dhaqee waan gati jabeessa dhaqee gurguradhu naan jedhee na biraa sokkeedha. Ani waan akkasii argee hin beeku. Gaafa dhagaa laalu dhagichi dhagaa natti fakkaachuu didee dumulmuluudha arfur. Abjuu keessa immoo maa inni nama dhaga'e maal dhagaan akkasiin gurguramaa sadii qotee boolla keessa awwaalee takkitti fudhatee dhokatee dhossee iddootti dhagaan qaaliin gati jabeessitti gurguramu iyyaafatee dhaggeeffateetu sodaa'uma mee waan kana laalaa jedhee itti kenne. Gaafa itti kennu kuni warqii gati jabeessa dhagaa baay'ee warqii gati jabeessa ta'edha. Miisaa'ila ittiin hojjechuuf wanta gargaaru keessaa wanta hijoo wanta qaalii wanta akka ta'e itti banna michichatti. Itti manii jennaani wanti kun doolaara Ameerikaa biliyeena 44 sii baasaa jedhani. Meeqaan ishii? Doolaara Ameerikaa biliyeena 44. Namicha gammadee akkaawuntii banatee meeqa dhoksee dhufe? Meeqa dhoksee dhufe? Tokkitti. Namichi tokkittiidhumaan abbaa qabeenyaa ta'e mootummaa isaa ari'ate iyyuu gargaaruu jalqabe ol deebi'e. Ol qabe harka kee. Ol qabe. Biyya ari'atamtetti, biyya gatamtetti, biyya madooftetti, biyya lafa dhaabbattetti, lafa koftetti Waaqayyo akka jedhe waan madaa kee miidhagsuu mana kee irra kaa jedhaara. Ol qabe harka kee. Amma Kooriyaa kaabatti dure akka Kooriyaa kaabatti dureessa tokkoffaadha. Harka keessa ol kaasaa namichi sun namichi dabaddabamee du'eera jedhamee gatame sun harka dhagaa dhuma se'anii ittiin dabaddabanii itti gatanii deemani akka jedhee Waaqayyo waan ittiin madoofte waan ittiin cabde waan namde isaan jedhe Waaqayyo eebbatti sii jijjiiraara jedhaara. Lafatti gufattan, lafatti miidhamtan, lafatti tokkoltan, lafatti kisaartan, lafatti gatii baastan, lafatti madooftan ilaalati waa dubbadhaaf irratti. Waan harka keessa ol kaasaa waa ofirratti dubbadha. Sagalee guddaadhaan akka nama maraatetti yeroo sadii eebbatti geeddarameedha. Dabalee. Tokko, lama, sadii. Seenaa dhugaadha. Seenaa soba miti. Seenaa dhugaadha. Ol kaas. Si cabsina dhani dubbii meeqa sirratti guuru. Si cabsina dhani waan hojjettu. Si cabsina dhani boolla meeqa sii qotu.
awwaaladhanii maqaa meeqa sirra kaa'u eebba kee nyaanna eebba kee hambifna jedhanii meeqa meeqa miqqanyaan meeqa sirratti wal ijaara ergaan kun ergaa namoota 98ti. Ilaa Waaqayyo akka jedhe dhagaa sirra kaawwamu, dubbii sirra kaawwamu, salphina sirra kaawwamu, gidiraa sirra kaawwamu, waan meeqa jireenya kee irratti waan seexanaaf namni walii galee jireenya kee irratti godhu har'a jalqabee eebbatti si jijjiirameera jedheera. Yaa joodaraa Waaqayyo harka keessa ol kaasaa ilaa nama ta'etu beela seexanni si nabaaruuf fiiga, jalloonni si nabaaruuf fiiga, ijoolleen seexanaa si nabaaruuf fiigdi. Si salphina keessan arguudhaaf xiyyeeffachaa jiru harka keessa ol kaasaa. Namni tokko immoo dhaabatee abaarsa isaan fidan harkaa fuudhee eebba harka kee kaa'uudhaaf dhaabbatee jira. Harka kee ol kaasi. No na sakiba livi di gala baralaba diabo. Pera vala ralaba diabura. Na sagalee guddaan akka nama maraatetti eebbatti jijjiirameera dha. Jijjiirameera. Dabala. Jada. Dabala jada ayyaata. Achumani erga dhiifama gaafatee booddee Waaqayyo akkas jedheera waan anan isin jedhu qofaa jetta. Biddeen isaa nyaatta, mana isaa bulta, mana mootummaa isaa keessa bulta, waa hundumaa karaa isaa irratti iddoon inni si dhaqee dhiyeessa. Garuu tulluu inni irra si dhaabu hundumaa irratti waan anan jedhu jettaa jedhe Waaqayyo. Namichi egaa kottu gaara ol ba'aa tokko irra ol si baasee naaf eebbiftaa jennaan ennaan akka jedhe namicha akkuma dhaqee raajiin Waaqayyo gurra isaatti Waaqayyo namichatti mul'ate akka gootan ennaan narraachi si qaa'e narraachi si qaa ennaan isaan si kuudinaan meeqoochiin sirraa si qee Waaqayyoon gaafadhaa jedhe Waaqayyoon si qee gaafagate ennaan akka gootu ennaan nama Waaqayyo eebbisee saba galaana fakkaatu kana abaaruu akkamittiin hin danda'aree eebbisee Waaqayyo. Akkamittiin danda'aa achuma namittiin nama na yoo naaf abaaruullee baatte naa hin eebbisin kaa'e yoo maal taate lakkoofsa 25 boqonnaa seera lakkoofsa 22 boqonnaa lakkoofsa 25 yoo 25 akka jedhe yoo naaf abaaruullee baatte maal hin godhin amma kana miqqanyaadha seetan amma kana miqqanyaadha seetan ol kaasi. Amen. Amen. Yeroo lama ergaa sitti hima. Ilaa Waaqayyo seexan hin eebbisin jedha. Inni abaaramtee akka ataftu barbaadu, cabdii akka ataftu barbaadu, iyyoomtee akka ataftu barbaadu. Akka isaa gadi akka ati taatu inni barbaadu hin eebbisin jedha. Waaqayyo garuu akka jedhe dideen namoota baay'ee eebbisanaan jedheera. Ayyaanni abbaa kee, ayyaanni haadha kee, akaakileen kee ilaalcha kee ol kaasi seexanni jalloonni miqqanyaan mortuun hin eebbisin jechaa jiru. Waaqayyo garuu akka dideen dirree eebbatti si baasa jedheera. Harka keessan shakkoodhaati amantiidhaan dideen eebbisedha Waaqayyo. Jedha. 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 Meeqa gootu abaarsi abaaramte sun har'aa jalqabeen akka nama raajii raajutti ila akkasiin jedha Waaqayyo ila namoota tokkotti garagaraate nama lamayyuu sadiyyuu jijjiiran jennaan jedhe ammasuma sii baay'ata abaarsi irratti raajame sun Waaqayyo akkas naan jedheera har'aa kaasee kan jal'ootaa kan firaa kan hiriyaa kan hundumaa heebbatti sii jijjiireera abaarsicha dhaatti maa har'aa jalqabe salphina fakkaata ulfinatti abaarsa fakkaata eebbatti du'a fakkaata jireenyatti kufaatii fakkaata ka'umsa namoota baay'eetti kisaaraa fakkaata milkaa'inatti si jijjiirameera.